Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa Islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa Musliimaa biratti. Garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Maalirraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtuu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu. Ani abbaa nama guddaarraan dhaladhe, arjaarraan dhaladhe, gosa arjaarraa, gosa waa kennatturraa, gosa namaa laphee baatturraa, naannoo safuu beeku namaaf laphee baatu waliif yaadu keessaan dhaladhe waan akkasiitii fi haaranatti hin fakkaatu. Ganduma keenyatu akkanattiin as gahee namni namooma kana na rakkisa. Wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha. Ofii kooti gammachiisus gammachiisu baadhus. Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman akkas jechuun himu. Kaayyoon siluma isaa miidiyaa kana banee fi wangeela ittiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jedheen achirra dhaabbadhee tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaaf waamame miidiyaan koos tajaajila wangeelaati. Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jaarraa 21ffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjettee jette waan gaarii itti taatu. Yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa. Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu. Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatii fi waan fayyadudha. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayisaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru. Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu. Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjiniin wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin siilaadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliifi wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaarraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jirurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa. Namoota baay'ee beeka amman yeroo jalqaban gaarii turan. Yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan. Dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni godhu waanuma abaluu godheen godhaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatii nutti galee jechuun ibsu. Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na arguu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arrumoof eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantiinuu hafee jedhe. Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu. Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nana hariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu
akka namni ittiin hammeenya hojjetu, akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti, gara beekumsaatti, karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of hin ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkasii argaa jirra. Abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laata jedhee yaada. Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesuu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesuu baate iyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjetee addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu. Dooktar Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu. Dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi gaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kutaa kana keessatti akkasumallee hojii dhabdummaan yeroo ammaa jiru kunillee qaala'insi jireenyi amma jiru kuni even akkaataamti fayyadamti sooshaal miidiyaa amma jiru aadaan karaa garaagaraa argamu kuni waan akkasii kanaaf isaan kakaasaa jechuudha. Namni tokko of ajjeesaan deemaan jira jedhee maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida? Karaa lama ilaaluu dandeenya. Of ajjeesaan jira ani deemee of ajjeesuufan deema yeroo jedhu fakkeenyaaf inni tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu. Ani nama na gargaaru hin qabu. Ani nama na deeggaru hin qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maaliifi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkadheera rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa? Ana du'aa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaatii akka jechuu qabaa jechuudha. Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maaliin? Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu waan akka alkoolii baay'isuu waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee maal rakkoon jira waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisaa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikooteraappii jenna nuti afaan keenyaanii gara sanaatti gara wal'aansa ogeessaa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennaman kanneen akka farra dhiphina sammuu, qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance abuse, substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessuu deeggarsa barnootaallee maatiifiin gochuun barbaachisaa jechuudha. Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate
arrabsoowwani nama arrabsuu, wal arrabsuu, bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahani wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasani kanneen afaan Ingiliffaan pornograaf jennufaatti garasitti gara kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Warri akkas godhani warri safuu keessaa bahani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e? Baay'ee gaarii dhugaadha. Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentally inferiority complex warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu. Miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana ani sii olii isaa gadi ta'uu isaa too beeku ani sii olii akka jechuuti arrabsoon suni. Darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti depressionii itti dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime sii galee waan dheebuu baha jechuudha. Satisfactionii argata miidheera namicha kana jedheeti. By the way namoonni akkasitti nama arrabsan kun aggressive behavior warra qabanidha. Rakkoo sammuu aggressive behavior warra qabanidha jechuudha. Hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeeffanne haganuma.